Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota kolbaa miidiyaa neetworkii teessuma isaa kan godhatee magaalaa Bulee Horaarraati. Egaa baga bara 2018 nagaa dhaqqabdane isiniin jenna. Barri 2018 bara nagaa, bara qoofaa, bara jaalalaa, bara tokkummaa isiniif, bara misoomaa, bara durummaa, bara badhaadhinaa isiniif haa ta'u jenna. Egaa guyyaadhaa qophii addaa qabannee dhufnee jirra jechuudha. Qophii addaatiin dargaggoo tokko na bira jira. Dargaggoo kana waliin kan mari'annu ta'a. Kutaa nuti ittiin mari'annu ayyaana kana kolbaan teenya akkamitti dabarsuu qabdi kan jedhu fi daandii deemtotii fi mootorsaayikilii fi bajaajiin garaagaraa makiinaa ooftoonni garaagaraa akkamitti makiinaa guyyaa gammachuu kana oofuu qabanii nama hagamii fe'uu qabna warri bajaajii akkamii warri lafa deemnu akkamitti deemuu qabnaa fi baasii garaagaraa ta'in maaf saaxilama guyyaa ayyaanaa kana kan jedhu waliin mari'anna waan ta'eef egaa dargaggoon tokko nu biratti argama. Maqaa keetii fi eessa akka jiraattu nu himtanii baga dhaqqabdeellee daawwattoota kolbaa miidiyaatti dabarsita. Galatooma isiniin jechuu barbaada. Maqaan koo Geetachoo Gammadaa Roobe jedhama. Jiraataa magaalaa Bulee Horaati. Kolbaa miidiyaa neetworkii guddoo galatooma isiniin jedha. Kanaafuu uummati keenya hundi, sabni keenya hundi ayyaana bara 2018 baga nagaan dhaqqabdan isiniin jechuu barbaada. Mariin keenya inni jalqaba obbo Geetachoo baga yaamichi keenya kabajee asii dhufte jechuudha kolbaa miidiyaa neetworkii. Egaa mariin keenya ammoo mariin guyyaa hawaasa keenya akkamii ayyaana kana dabarfatuu qaba kan jedhu jalqaba irratti waan sitti dhaga'ame bara 2018 gammachuun kalee fulbaana dabareera kan itti dhufuuf of eeggannoo goonu maani kan jedhu waan waliin mari'annu jira. Gama keetii waan dhaga'ame yaada dansa'a. Uummati keenya gaaf ayyaana sababeeffate ayyaanichi akka ayyaanaatti jiraate ijoolleen akkamiin ayyaana akka dabarsuu danda'u, maatiin akkamiin ijoollee fi qabachuu akka danda'u kanarra jechuu barbaada. Ayyaanni ayyaaneffamaa ayyaaneffamaa garuu maatiin adumanattuu ayyaanessee jiru akka yaada kiyyaatti yoo maatiin mana ayyaanesse abbaan ijoolleen ho'a bashannanaadhee baasii birri haga olii ilmeet dhangalaasuun baasii addaa keessa seenuun waan hedduu isa saaxiluu danda'a. Sababilleen namni tokko ayyaanaaf jedhee hojjetaa hojii humnaa kan guyyaa hojjetaa oolu jira. Daldalaan jira, qotee bulaan jira, hojjetaan mootummaan jira. Kun marti tokko miti. Haa ta'u malee ayyaanni akka ayyaanaatti jiraate uummati keenya maaf ayyaana kana haala isaatiin qabannaa fiitiin maaf ayyaanessin baasii addaa keessa maaf seeni kun hin barbaachisu. Akka kun hin teeneef maatiin haa of eeggan. Baay'ee guddaa galatoomii obbo Geetachoo. Egaa taajabbii garaagaraa taajabaa turaniira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kolbaa miidiyaa neetworkii jechuudha. Yaada ati kaasee keessaati maatiin hagaan akka gammachuu kana dabarfatu ayyaanni gara duraa gammachuun guyyaa hin dhufa waan ta'eef amma reefuu ati kaasee daldalaan hin jira, abbaan qabeenyaa hin jira, harka qalleessi hin jira, hojjetaan mootummaa hin jira. Ayyaana kanaaf ta'ee baasii hin taane keessa galee saaxilamuun hin jira jetteetta. Kun dhugaa keessattuu warroonni humnaa hojjetan jechuudha hin jirani akkuma ati kaasee reefuu kana warri humnaa hojjetee bulu kun jechuudha hojii guyyaa fi hojjetee bulu kun guyyaa ayyaana kana ayyaanadhee abbaa qabeenyaa irraa liqeeffate rakkoo addaa keessa seenuu haga ga'utti jira jechuudha. Kan ammoo adoo qusatee qabeenya hojjetu san hagaatti ayyaana san gammachuu san dabarfate eeti guyyaan gammachuu yeroo hunda nuti warra waaqaan bullu yeroo hunda waaqaan gammada jetti qoonqoo waaqa waan ta'eef nuti warra waaqaan bullu waan ta'eef gammachuu yeroo hunda jira. Gammachuu kana ammooti hagaatti odoo dabarfatan uffata guyyaa ayyaana san qofaa fedhanii qarshii guddaa baasanii bituun hin jira jechuudha. Caammaa qarshii guddaa baasanii bituu hin jira jechuudha. Kun odoo ofii qusatan barbaachisaadha. Kutaa itti aanuun ammoo mariin keenya waa'ee tiraafikaatii wal qabatee guyyaa ayyaanaa keessattuu balaan tiraafikaa guyyaa gammachuutti jedhanii guyyaa Itoophiyaa keessa kalendarii guyyaa ayyaanaa cufetti balaan tiraafikii hedduu nu mudachuu jira jechuudha. Mee kanarratti akkamii bajaajii warri oofuu, saayikilii warri oofuu, warri miilaan deemu akkamitti deemanii jettee yaaddati? Gama kaaniin ammoo kan itti waliin mari'ataa deemnu ta'a. Ani akka kiyyatti kan siin jedhu barbaadu ayyaana sababeessanii akka isaan waan hin teene waan hantuu keessa akka seenanuuf
isaan tolcha yookiin isaan kakaasa. Amma balaa tiraafikaa irratti yoo fudhanne ijoolleen baajaajii kana kan nama sadiif eeyyamame sanii ol fe'anii hanga sharaa gubbaa ba'uun haga isa gubbaa sharaa gubbaa ba'utti taajjabaa turree jira laalleera argineera kun maaf barbaachise kun ta'uu hin qabu kana maaf jennaan hiddi isaa hundeen isaa maatiin qabeenyatti dhangalaasee akka isaan akkas baajaajii keessatti biiraa unanii oofuun kun balaa tiraafikaa biyya keenya keessatti akka inni baca taasisee jira. Kana anka jechuu barbaadu qaama seeraa qofa nuti ilaaluu adon ta'in qaama seeraa duubatti hiriirree waan balaa tiraafikaa kana akka oolchuu dandeenyu qaama seeraatti akka dhiyeessuu dandeenyu akkas jechuu barbaada. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota kenna mariin kenna akkuma itti fufee jira jechuudha. Guyyaa gammachuu kana jechuudha. Ayyaana fedhanii bajaajii mootora saayikilii lafoo deemtoti akkaataan ta'een deemuu jiran jechuudha. Keessattuu taajjabbii garaagaraa taajjabaa turreerra guyyaa kaleessa fulbana gaaf guyyaa tokko jechuudha 2018 daandii kanarra jechuudha. Hanga mootora bajaajii sharaa gubbaa isaarra yaabanii deemanu gahaniiran jechuudha. Nama 8-10 ol fe'anii bajaajii ammoo ispiidii oofanii kana jechuun tokkoffaa ammoo lubbuu isaanii nama balleesseera qixxeedha. Odoo mootora bajaajiin sun jige lubbuun namaallee baduun hin jira yookiin cabanii miidhamuun hin jira. Cabiinsa ammoo kan yaalanuun qabeenyaanii akkuma beekamu qabeenya immoo qaala'insi gabaa akkuma ol cimeeru jira waan ta'eef qaala'insa kanaan wal qabatee qabeenya hin taane baasuun hin jira jechuudha. Kana irratti immoo lubbuun nama baduu dandeetti. Tokkoffaa immoo bajaajiin jiddee yookaan mootorri jigu sun ammoo hin cabaa waan ittiin suphan ammoo qabeenya kun maaf qisaasa kan jedhu. Inni dabalataa immoo dargaggoon biyya keessa jiru waan kana dhaggine tiraafikiin hin jira qofa jennee odoo hin taane tiraafikii faana qaama seeraa faana hiriirree yoo danda'amaa ta'e nama sanuu nama seera ala deemee oofu sanuu akkanaa miti akkas oofii jedhani yoo nammoo isa dide gara qaama dhimmi ilaallatutti eeruu kennu. Gama kana immoo bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa dabalatee naannoo garaagaraa warri jiran keessattuu xiyyeeffannoo tiraafikii irratti hojjetamuun barbaachisaadha. Balaa tiraafikii irratti guyyaan gammachuu odoo hin dhufiniin dura guyyaan 2-3 torbaan geeruun seera baasuun barbaachisaadha jechuudha. Ajaja baasuun barbaachisaadha jechuudha. Akkana deema jechuun barbaachisaadha jechuudha. Ajaja baasanii jechuudha. Bulchiinsi magaalaa dargaggoo gurmeesse guyyaa ayyaanaa san xiyyeeffannaan uummata fi tasgabbii akka eeganu gamaan waan kolbaan miidiyaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Egaa mee waan hafe waan sitta dhaga'ame tokko waan haasoftu yoo qabaatte gamanumaan akka dabarfattu obbo Geetachoo sin jedha. Dhaamsi kiyya inni dhuma ayyaana sababeeffatee akka ebeluun sirba morma nama jallisaa jedha Oromoon yoo ammaa kun akka namaa laaluun adeemsa namaa kaateessoo namaa laaluun barbaachisaa miti. Namuu akka humna fiitiin haa jiraatu jedhu barbaada. Kan itti aansee ijoollee dargaggooti kenna maatiin dargaggoota kenna guyyaa ayyaana kana sababeeffatee maallaqa hanga olii akka ilmaaniif hin laanne. Maaf jennaan ijoolleen maallaqa kana irraa fuutee kan gara suusaa suusiseentu jira. Kanarraa of eeggannaaf jecha maatiin ijoollee fi dargaggoota fi gorsaan cinaa haa dhaabbatuuti jechuu barbaada. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kolbaan miidiyaa niitorkii mariin kenna guyyaadha tana fakkaatti. Keessattuu maatiin daa'immanii yookaan ijoollee warri makiinaa yookaan bajaajii mootora oofu keessattuu guyyaa gammachuu kana nama guddaa odoo hin taane abbootii odoo hin taane dargaggoodha. Nuti gama kolbaan miidiyaa niitorkiitiin dargaggoon mootoraa fi bajaajii oottu tuni maatii qabdi waan ta'eef maatii immoo guyyaa gammachuu kana ijoolleen teenya eessa oolte maa hojii eenyu walii oolte kan jedhu to'annaan keessan kamaatii ta'uu qaba jechuudha. Keessattuu dargaggoon ganna akka kennaa kun paawurii yookaan humna guddaa qabna jechuudha. Humna guddaa kana fayyadamnee jechuudha waan bacaa hojjetuu qabna waan bacaan nu eeggata waan ta'eef kanaafuu gama kolbaa miidiyaa niitorkiitiin dargaggoon teennallee of eeggannoo cimaa akka goota isin jenna. Hayyee mariin kenna tana fakkaata obbo Geechi marii yaamicha kenna kabajjee waan dhufte guddaa galatoomi isin jenna.
Ayyee isinis ulfaadhaa kabajamaa isinii jechuu barbaada. Hayya daawwattoota keenya mariin kennaa kana fakkaataa marii qophii addaa biraatti hanga walitti deebinutti kolbaa miidiyaa neetworkii yuutuubii teelegiraamii feesbuukiidhaan sabskiraayib laayik foloo akka nu gootan kabajaa isin gaafanna. Miidiyaan kun keessanii miidiyaa keessan cimsaa bira dhaabbadha isin jennaan nagaan nu tura.